Abbaan obboleessa keetii siif maal keeti? Wasiila. Taphatu sittan agarsiisa dandeette kiyya. Maaltiin si beekareen? Na fuuldura dhaabatiin deemi. Maal taatee himaagii? Maal labdeere? Intala tokkoon jaaladheera xinaan gaafattu jedheen akkuma sirba kee dhaggeeffachaa waan nuti keessan galleen qabnu baay'ee gaafa sirraa ani sirba qabaay masburii dhaqan ko akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa viidiyoowwan nama bashannansiisan akkasumas viidiyoowwan barnoota irraa argannu qabadhee dhufee jira. Haga xumuraatitti wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan yookiin namoonni maatii chaanaalii kanaa hin ta'in jechuudha. Haga ammaatitti subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Isiniif salphaadha, na baay'ee na fayyada. Hundi keessanuu gara viidiyootitti darbuun dura laayikii godhaa gara viidiyootitti. Abbaan obboleessa keetii siif maal keeti? Wasiila. Wasiila miti yaalime? Abbaan obboleessa kooti? Akaakaa. Gaafii jajjabaa gaafii. Galatoo. Maal jette? Galatoo. Abbaan obboleessa keetii siif maal jedhama? Gaafii adeemsuu dandeenya. Gaafii salphaadha. Abbaan obboleessa keetii siif maalidha? Gaafii ulfaatu miti. Mee namoonni deebii gaafii kanaa beektan koomentii jalatti na barreessaa. Taphatu sittan agarsiisa dandeette kiyya. Akkuma keessatti nan laalinaan akkanuma. duraan hin dandeessanii Naanaaf as akkatti immoo. duraan dandeessanii Naanaaf. suuteedha siniifan qaba suuteedha Anta seeraan qabee yoo qabdu. Maanka cinaatti na dhiibda. qabaatan jira Hidi sirmaa gaddiis. dandeessanii duraan Anta dandeessanii gaddiis. ishii qabadhaa oofadhaa duubaa siniin qaba Anta gaddiis isin jedhu. Maali kunan akkana? Godolo. Maali kunan akkana? Kuffisuu barbaadda. cabde gaalaas Bade. hojjeeni kaa Kelte beeki. maa qabaan dandeessuu Kelte beeki acabe. Kelte beeki waayine. isaa jirti maa waan hin dandeenye Falfaltu adara obbo Magartu situ na laale. Falfaltu deemasi. Jallisaan dhumarratti akkanatti kufee jira. Waan biraa keessa seenee jira. Waan hin dandeenye tokko hin danda'a jedhanii yoo keessa seenan dhumni isaa akkana ta'a. Waan biraa keessa nama seensisa. Namoonni isa gargaaraa turanii jiru. Namoota isa gargaaraa turan kanneen hin danda'a jedhee ofirraa ari'ee dhumarratti akkana ta'uu danda'ee jira. Kanaafuu waan hin dandeenye tokko na barsiisaa jedhanii barachuudha malee hin danda'a jedhanii yoo seenan akkanatti waan biraa keessa seenanii miidhaan guddaan nama irraan gahuu danda'a waan ta'eef sirrii miti jallisa. Kan boontu dhafantanii godhin beektu. Maal godhe? Bilbila biteef kati bilbilaan qabdu miti? Bilbila biteefi? Maatii jaallata jetta malee fumaati. Ayyuudhaaf inni kan ayyaantu qamisi bareeddu tokko biteef. Inni kan keetii bilbila illee hin qabdu miteeti. Inni waamasii bite tokko hin qabu. Jaalalli inni akkasii sitti fayyadamaa dhala. Waanuma gammadduudha mamma maal bilbila riifiin biteefi. Chaarjariin isaayyuu dinqiidhoo. Yoon dhiiseenoo yoon attafeeyoo. Yaada filatamaa kun immoo ilaalaan bilbileela. Hoola. Dhiisuu kaasuu kaasima safaran jira jedhi. Heloo Maaqii. Heela. Eessa jirta? Waa xiqqootiif si barbaade. Safarumaan jira. Tole nan dhufa. Cufi boomaa jedhanni. Sarpiraayizii taatema. Maal siin jedhe? Nan dhufa. Nan dhufa dee? Wanta sitti himuun qabaa. Waan sitti himu qabaa? Sin jaalladhaa maaloodhaa jedhe sitti dhangaggaafna malee waama tokko hin qabu. Akka gargar boo qabdan arratti himuu qabda. Ittiin hima. Maaltu isii galche? Isii caalaa waa'ee isiitiif dhiphataa jirti. Namoonni tokko namoonni akkana ani jiru. Arrasa dhumaa eeyyee. Sulumayyuu naaf hin ta'u. Ofumaan hojii rakkachaa jira malee. Eeyyee. Jaalala akka jaalalcheessu jaamsiyoo. As jirtu sarpiraayizii taatarra Maaqii. Latii as dhoskitaa baastee laattaa fachaa. Okay. Bareedduu ko. Nagadhiisime abboo. Ammoo na jibbisitee baqa. Anaaf si gargar ba'uu qabna. Har'aa kaasee dhaaba kusin dhaabatiin dhaaba keessin dhaabadhu. Qoosaa jirti miti? Maaltiin si beekareen? Na fuuldura dhaabatiin deemi. Maal taatee Maaqii? Deemsi hin jetteemni bakka deemi. Deemi kaa. Deemi jakoo duraa deemi. Kana hunda akkasiin taatu. Nan balleessee garuu. Lakkii bareedaa gooteeyyuu malee.
namoonni tokko jechuudha hiriyoonni keenya yookiin namoonni nuti dhiyaannu akkanatti nuti dhiyaatanii nama baay'ee nuuf yaadan fakkaatanii jireenya keenya balleessan waan ta'eef sirriitti amala isaanii beekuun barbaachisaadha. Namoota itti dhiyaannu hiriyoota keenya sirriitti nama amala gaarii qabu ta'uu isaa hubannee wajjin jiraachuu qabna. Namni maa akkana taateen hin jechuu danda'u hin jiru. Dhiira meeqa waliin ciiftee beekta? Baay'eedhaan dideen beeku. Viidiyoon kun viidiyoo AI'dhaan hojjetame yookiin Artificial Intelligence'dhaan viidiyoo hojjetame yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti viidiyoon AI'dhaan hojjetamu namoota hedduu ajaa'ibsiisaa jira. Akkasumas sadarkaa guddaa irra gahee jira. Nagaadha maal taate immoo? Barsiistuu jechuun haadha, abbaadha, obboleettiidha, obboleessaa. Barsiistuu jechuun hundaa keenya. Kanaaf iyyuu maal yaade amma? Maal labdeere? Intala tokkoon jaaladheera. Xinaan gaafattu jedheen akkuma obboleettiitti. Maal? Akkuma obboleettiitti nan gaafattu jedheen barsiistuu jechuun obboleettiidhas obboleessas haadha abbaadha. Nama jaallattee ani barsiistuun kee immoo dhaqeetiin si gaafatta. Akka obboleettiitti si gaafata. Akka obboleettiitti ani obboleettii. Ashaalee. Yoo ni maraadhe maal argatta? Yoo maraadhe maal narraa argatta ni naayi. Homaan argattu miti karaan kana narraa deemi. Wandeema? Narraa deemi boqochuun barbaadaa narraa deemi. Kana jechuun barsiistuun maqaa haadhas abbaas obboleettis miidhee jechuudha miti. Irraa deemi. Narraa deemi Ashaalee. Caalaa Bultumee Raachee wajjin waa'ee sirba isaa waan hedduu nama ajaa'ibsiisu dubbatee jira. Ani yeroo hunda qaamaan illee sitti himaa. Sirba kee dhaggeeffachaa waan nuti keessan gallee hin qabnu baay'ee gaafa sirba. Ani sirba qabaayi masburii dhabkan ko. Akka masburii kee boodaan irra nuti baay'ee. Nuti akka masburii. Raachuu sirba kan jedhamu. Fuulli keen bareeda, ijji keen bareeda, koomeen keen bareeda, udduun keen bareeda warra jedhanidha. Kan koo akkasii miti. Kan koo akkas otoo hin taane wanti kun siin ta'u ka'i dammaqi keessaa tattaafadhu jenne malee waa yeroo nama jechiisuustu jenne malee sirban jedhamu sirba kan jedhamu sii gaggabeedha malee. Dhugaa dubbachuuf namni hundinuu Oromoon hundinuu ni beeka jedhee yaada waa'ee sirba Caalaa Bultumee sirbi isaa jechuudha. Uummanni keenya yeroo rakkoo garaagaraa keessa seenee yookiin yeroo rakkoo keessa jiru sirbatti fayyadamuudhaan rakkoo uummata keenyaa karaa sirbaatiin ibsaa turee jira. Kana qofaa miti uummanni keenya akka tokko ta'e rakkoo san ofirraa dhuguu yookiin ofirraa ittisu kakaasaa turee jira jechuudha karaa sirbaatiin. Markaatoo dhaqxee beektaa. Birriya tamtee beekta. Beeda imalawee. Beeda imalawee. Ageelle qawwee rusaa. Akkaan agee dursaa. Arguddoon jajallo'oo. Beeda imalawee. Yeeti nagee argee. Beeda imalawee. Maanguddoon fafayyo'oo. Beeda imalawee. Akkana gadiyaana. Beeda imalawee. Markaattuu dhaxxii beektaa birrii hatamtee beektaa tapha hedduu namatti toluu fi nama bashannansiisu inni itti aanu ammoo Caalaa Bultumee sirba isaa jaalatamaa uummata biratti baay'ee fudhatama guddaa argateeru. Sirba waa'ee irreechaa sirba isaa meeshaa muuziqaatiin ala sagalee isaa qofaan taphatee jira. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin bahu. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin. Irreechi waggaa waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye hora finfinneetti wal gahu. Deebii annuuratti irreechi Oromoo ko uumaan deebite ayyaantu deebise abbaan biyyaa si jabeessi. Uumaan deebite ayyaantu deebise. Yeroo dheeraaf adda facaane galata rabbii irra waltaan. Yeroo dheeraaf adda facaane galata rabbii irra waltaan.
Caalaa bultuumee sirba dhiisee gara amantiitti deebi'u hundi kennaayyuu ni beennaa quba qabna jedhee yaada haa ta'uuti sirboonni inni asiin dura hojjete hundinuyyuu uummata biratti jaalatamaa fi fudhatama guddaa sirboota qabanii haga ammaatitti jechuudha. Isinis mee waa'ee kanarratti maal akka jettan yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatiin xeen maatii ta'a sabiskiraayibii godhaa akkasumas laayik sheer godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun walagarraa hangasitti turtii gaarii.